Naganya tersuka mutata daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu ijoo wajjin ani Muhammad Fantaallitiin. Ergaddoo jedhamee karaa mootummaatiin himamee booda yeroo lammeessoof miidiyaalee biyya alaa irratti kan dhiyaate ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa kumsaa dirribsaa yookaan marroon ajjecha lammiilee bakka garaagaraatti raawwatamaa jiru keessa harkaan qabnu jechuun deebii laateera. Gaaffii fi deebiin isaa kan torban tokko keessatti yeroo lamaaf miidiyaalee irratti dhiyaate kun fuula miidiyaalee hawaasaa irratti ajandaa tibbanaa ta'eera. Poolisiin Babattee Urgeessaa irratti himata haaraa banuun dhagahameen qondaala bilisummaa Oromoo Babattee Urgeessaa fi konkolaachisaa waajjira dhaabaa obbo Wandasan Abdul Qaadir wanni murtii guyyaa kaleessaa mirga biyya gufis guyyaa har'aa poolisiin himata haaraa baneen jira jechuun hiikuu diduusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Dr. Tokkummaa dhaabaa OMN Timan gaba biraatiin qondaala olaanaa abbaa kan ta'e obbo Gadaa Gabbisaa guyyaa kaleessaa mana murtii aanaa magaalaa Burraayyuutti dhiyaachuun galmeen isaa ilaalamee akka ture Dr. Tokkummaan kan himan yoo ta'u dhaddacha kaleessa irrattis poolisiin ragaa utuu hin dhiheeffatin hafuusaa dubbatu. Manni murtii aanaa magaalaa Burraayyuu turtii guyyaa 52 keessatti ragaa dhiheeffachuu dadhabuun poolisii sirrii akka hin taane himuun yeroo beellamaa gabaabaa gaafa guyyaa 48ffaa bara 2018 qabatee jiraachuu Dr. Tokkummaan himaniitiin jiru. Konkolaataa deddeebisa uummataan finfinnee gara dasee malaa kan ture dargaggeessi dhalataa Walloo aanaa Jiillee Dhummugaa magaalaa Dabra Birhaan irratti humnoota nageenyaa naannoo Amaaraatiin reebicha hamaan irratti raawwatamuu fi ukkaanfamuu Walloo irraa odeessinu keenya mul'isa. Humnoonni nageenyaa kunneen konkolaataa geejjiba uummataa dhaabsisuun erga sakattaniin booda waraqaan eenyummaa dargaggoo kana kan aanaa Jiillee Dhummugaa ta'uu erga baranii buusuun konkolaachisaa fi imaltoonni kun akka deeman erga heeyyamanii booda dargaggeessa kana buusanii ukkaamsan jedha namni konkolaataa sanarraa ture tokko. Oromiyaa lixaa godinoota fi aanota adda addaa keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa ABO shanii sakatta'uu jedhuun gaagama lubbuu dhaqqabsiisuun qabeenya hedduus akka barbadeessan himameen aanota Oromiyaa lixaa hedduu keessatti dargaggoonni nagayaa hidhattoota mootummaatiin ukkaanfamanii butamuun achi buuteen isaanii eessa akka geeffaman wanni barame hin jiru jedha jiraatan Oromiyaa lixaarraa Oromiyaa miidiyaan turkeef yaada salaateem walagga lixaa aanaa ganjii naannawaa barumsaa guddattuu Faaroo jedhamuun beekamu wal qabatee abbootiin warraa hedduun qe'ee duraan jiraachaa turanirraa baqachuuf dirqamanii jiru. Taateen kun kan mudate guyyoota lama dura yoo ta'u qabeenyi manneen kuusaa garaagaraa keessa jiru kan birrii kumoota hedduutti lakkaa'amu battalumatti gubachuun lubbuun nama tokkos kan dabarte ta'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaan turkitti himaniiru. Ajjecha lammiilee Itoophiyaa irra jireessan Oromoo ta'an kan biyya Yemen magaalaa Sana'aatti raawwatame balaaleffachuun balbala UNHCR duratti baqattoota Oromoo hiriira ba'an irratti waraanni biyyattii boombii imimaanessu darbachuun gaagama dhaqqabsiisaa jira jedhame. Erga ajjechaan sun raawwatamee jalqabee lammiilee Afrikaa biroo dabalatee lammiileen Itoophiyaa hedduminaan Oromoo ta'an balbala dhaabbata mirgaa baqattoota falmu UNHCR duratti bahuun sagalee dhageessifataa turan. Guyyaa har'aa waraanni mootummaa Yemen baqattoota kanarratti reebicha cimaa raawwachuun namoota baay'ee hubee jiraachuu baqattoota keessaa kanneen dubbifnee fi miseensonni koree community Oromoo biyya Yemen Oromiyaa miidiyaan turkitti himan. Waraanni goolinsa kana raawwate baqattoota hiriirarra jiran balbala UNHCR dura erga bittinneessee booda konkolaataa shaniin fe'ee magaalaa Sanaarraa gara magaalota daangaa gammoojjitti geessuun mana hidhaa Bahasal Janaa'ii jedhamutti hidhee jiraachuu baqattoota achi jiranirraa Oromiyaa miidiyaan turk odeeffatee jira. Yakki waraanaa suukanneessaan Tigraay kibba Aksuumitti raawwatame eenyuun akka raawwatame fi bakki isaa adda baafamuu hordofee miidiyaan CNN, BBC fi miidiyaaleen jajjaboon addunyaa mataa oduu godhachaa jiru. Yakka waraanaa kanarratti qorannoo gochuu kan himu jaarmiyaan mirga namummaa Amnesty International yakka kanaan lammiileen nagaa 34 dhumuu hima. Televizyoonota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduun ijoon ammaa qabannee dhahanne kanan gammaatti nu daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti muusi wajjin kan ture Muhammad Fantaallitii gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur-sagaleetiin Bayaan Abdul Jaliiltu nafaanaa ture babal'ina oduu keenya kana oduu keenya The Horn irraa babal'ina isaa argattu oduu YouTube OMN subscribe gochuun odeeffannoo birootis akka daawwattan asumaan isin yaadachiifna. Horaa bulaa. Naganya tersuka mutata daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu ijoo wajjin ani Muhammad Fantaallitiin.
Ergadoo jedhamee karaa mootummaatiin himamee booda yeroo lammeessoof miidiyaalee biyya alaa irratti kan dhiyaate ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribsaa yookaan marroon ajjechaa lammiilee bakka garaagaraatti raawwatamaa jiru keessa harkaan qabnu jechuun deebii laateeraam. Gaaffii fi deebiin isaa kan torban tokko keessatti yeroo lamaaf miidiyaalee irratti dhiyaate kun fuula miidiyaalee hawaasaa irratti ajandaa tibbanaa ta'eera. Poolisiin obbo Battee Urgeessaa irratti himata haaraa banuun dhagahameem qondaala bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa fi konkolaachisaa waajjira dhaabaa obbo Wandasan Abdul Qaadir manni murtii guyyaa kaleessaa mirga biyya gufis guyyaa har'aa poolisiin himata haaraa baneen jira jechuun hiikuu diduusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Dr. Tokkummaa dhaabaa OMN Timan gama biraatiin qondaala olaanaa abbaa kan ta'e obbo Gadaa Gabbisaa guyyaa kaleessaa mana murtii magaalaa Burraayyuutti dhiyaachuun galmeen isaa ilaalamee akka ture Dr. Tokkummaan kan himan yoo ta'u dhaddacha kaleessa irrattis poolisiin ragaa utuu hin dhiheeffatin hafuusaa dubbatu manni murtii Ana magaalaa Burraayyuu turtii guyyaa 52 keessatti ragaa dhiheeffachuu dadhabuun poolisii sirrii akka hin taane himuun yeroo beellamaa gabaabaa gaafa guyyaa 4-8 bara 2018 qabatee jiraachuu Dr. Tokkummaan himaniitiin jiru. Konkolaataa deddeebisa uummataan finfinnee gara dasee malaa kan ture dargaggeessi dhalataa Walloo aanaa Jiillee Dhummugaa magaalaa Dabra Birhaan irratti humnoota nageenyaa naannoo Amaaratiin reebicha hamaan irratti raawwatamuu fi ukkaanfamuu Walloo irraa odeessinu keenya mul'isa. Humnoonni nageenyaa kunneen konkolaataa geejjiba uummataa dhaabsisuun erga sakattaniin booda waraqaan eenyummaa dargaggoo kana kan aanaa Jiillee Dhummugaa ta'uu erga baranii buusuun konkolaatichisaa fi imaltoonni kun akka deeman erga heeyyamanii booda dargaggeessa kana buusanii ukkaamsan jedham namni konkolaataa sanarraa ture tokko. Oromiyaa lixaa godinoota fi aanota adda addaa keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa baa'oo shanee sakatta'uu jedhuun gaagama lubbuu dhaqqabsiisuun qabeenya hedduus akka barbadeessan himameem. Aanota Oromiyaa lixaa hedduu keessatti dargaggoonni nagayaa hidhattoota mootummaatiin ukkaanfamanii butamuun achi buuteen isaanii eessa akka geeffaman wanni barame hin jiru jedha. Jiraatan Oromiyaa lixaarraa Oromiyaa miidiyaan turkeef yaada salaateem. Walagga lixaanaa ganjii naannawa barumsaa guddattuu Faaroo jedhamuun beekamu wal qabatee abbootiin warraa hedduun qe'ee duraan jiraachaa turanirraa baqachuuf dirqamanii jiru. Taateen kun kan mudate guyyoota lama dura yoo ta'u qabeenyi manneen kuusaa garaagaraa keessa jiru kan birrii kumoota hedduutti lakkaa'amu battalumatti gubachuun lubbuun nama tokkos kan dabarte ta'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaan turkitti himaniiru. Ajjechaa lammiilee Itoophiyaa irra jireessan Oromoo ta'an kan biyya Yemen magaalaa Sana'aatti raawwatame balaaleffachuun balbala UNHCR duratti baqattoota Oromoo hiriira ba'an irratti waraanni biyyattii boombii imimaanessu darbachuun gaagama dhaqqabsiisaa jira jedhame. Erga ajjechaan sun raawwatame jalqabee lammiilee Afrikaa biroo dabalatee lammiileen Itoophiyaa hedduminaan Oromoo ta'an balbala dhaabbata mirgaa baqattoota falmu UNHCR duratti bahuun sagalee dhageessifataa turan. Guyyaa har'aa waraanni mootummaa Yemen baqattoota kanarratti reebicha cimaa raawwachuun namoota baay'ee hubee jiraachuu baqattoota keessaa kanneen dubbifnee fi miseensonni koree community Oromoo biyya Yemen Oromiyaa miidiyaan turkitti himan. Waraanni goolinsa kana raawwate baqattoota hiriirarra jiran balbala UNHCR dura erga bittinneessee booda konkolaataa shaniin fe'ee magaalaa sanaarraa gara magaalota daangaa gammoojjitti geessuun mana hidhaa Bahasal Janaa'ii jedhamutti hidhee jiraachuu baqattoota achi jiranirraa Oromiyaa miidiyaan turk odeeffatee jira. Yakki waraanaa suukanneessaan Tigraay kibba Aksuumitti raawwatame eenyuun akka raawwatame fi bakki isaa adda baafamuu hordofee miidiyaan CNN, BBC fi miidiyaaleen jajjaboon addunyaa mataa oduu godhachaa jiru. Yakka waraanaa kanarratti qorannoo gochuu kan himu jaarmiyaan mirga namummaa Amnesty International yakka kanaan lammiileen nagaa 34 dhumuu hima. Televizyintoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduun ijoon ammaa qabannee dhahannee kanan gammaatti nu daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti muusi wajjin kan ture Muhammad Fantaalletii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur-sagaleetiin Bayaan Abdul Jaliiltuu nafaanaa ture babal'ina oduu keenya kana. Oduu keenya The Horn irraa babal'ina isaa argattu oduu YouTube OMN subscribe gochuun odeeffannoo birootis akka daawwattan asumaan isin yaadachiifna. Horaa bulaa. Magaalaa Burraayyuu turtii guyyaa 52 keessatti ragaa dhiheeffachuu dadhabuun poolisii sirrii akka hin taane himuun yeroo beellamaa gabaabaa gaafa guyyaa 4-8 bara 2018 qabatee jiraachuu Dr. Tokkummaan himaniitiin jiru.
konkolaataa deddeebisa uummataan finfinnee gara dasee malaa kan ture dargaggeessi dhalataa walloo aanaa jiillee dhummugaa magaalaa Dabra Birhaan irratti humnoota nageenyaa naannoo Amaaraatiin reebicha hamaan irratti raawwatamuu fi ukkaanfamuu walloo irraa odeessinuu keenya mul'isa. Humnoonni nageenyaa kunneen konkolaataa geejjibaa uummataa dhaabsisuun erga sakattaniin booda waraqaan eenyummaa dargaggoo kana kan aanaa jiillee dhummugaa ta'uu erga baranii buusuun konkolaachisaa fi imaltoonni kun akka deeman erga heeyyamanii booda dargaggeessa kana buusanii ukkaamsan jedha namni konkolaataa sanarraa ture tokko. Oromiyaa lixaa godinoota fi aanota adda addaa keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa abbaa oolshanii sakattuu jedhuun gaagama lubbuu dhaqqabsiisuun qabeenya hedduus akka barbadeessan timame. Aanota Oromiyaa lixaa hedduu keessatti dargaggoonni nagayaa hidhattoota mootummaatiin ukkaanfamanii butamuun achi buuteen isaanii eessa akka geeffaman wanni barame hin jiru jedha. Jiraatan Oromiyaa lixarraa Oromiyaa miidiyaan turkeef yaada salaateem. Walaga lixaanaa ganjiinaa nama barumsaa guddattuu Faaroo jedhamuun beekamu wal qabatee abbootiin warraa hedduun qe'ee duraan jiraachaa turanirraa baqachuuf dirqamanii jiru. Taateen kun kan mudate guyyoota lama dura yoo ta'u qabeenyi manneen kuusaa garaagaraa keessa jiru kan birrii kumoota hedduutti lakkaa'amu battalumatti gubachuun lubbuu nama tokkos kan dabarte ta'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaan turkeetti himaniiru. Ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irra jireessan Oromootaan kan biyya Yemen magaalaa Sana'aatti raawwatame balaaleffachuun balbala UNHCR duratti baqattoota Oromoo hiriira ba'an irratti waraanni biyyattii boombii imimaanessu darbachuun gaagama dhaqqabsiisaa jira jedhame. Erga ajjeechaan sun raawwatamee jalqabee lammiilee Afrikaa biroo dabalatee lammiileen Itoophiyaa hedduminaan Oromootaan balbala dhaabbata mirga baqattoota falmu UNHCR duratti bahuun sagalee dhageessifataa turan. Guyyaa har'aa waraanni mootummaa Yemen baqattoota kanarratti reebicha cimaa raawwachuun namoota baay'ee hubee jiraachuu baqattoota keessaa kanneen dubbifnee fi miseensonni koree community Oromoo biyya Yemen Oromiyaa miidiyaan turkeetti himan. Waraanni goolensa kana raawwate baqattoota hiriirarra jiran balbala UNHCR dura erga bittinneesse booda konkolaataa shaniin fe'ee magaalaa Sana'aarraa gara magaalota daangaa gammoojjitti geessuun mana hidhaa Bahasal Janaa'ii jedhamutti hidhee jiraachuu baqattoota achi jiranirraa Oromiyaa miidiyaan turke odeeffatee jira. Yakki waraanaa suukanneessaan Tigraay kibba Aksuumitti raawwatame eenyuun akka raawwatame fi bakki isaa adda baafamuu hordofee miidiyaan CNN, BBC fi miidiyaaleen jajjaboon addunyaa mataa oduu godhachaa jiru. Yakka waraanaa kanarratti qorannoo gochuu kan himu jaarmiyaa mirga namoomaa Amnesty International yakka kanaan lammiileen nagaa 34 dhumuu hima. Telekabjamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduun ijoon ammaa qabannee dhahannee kanan gammaatti nu daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan jiran Muhammad Fantaalletii gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin Bayaan Abdul Jaliiltuu nafaanaa ture babal'ina oduu keenya kana. Oduu keenya The Horn irraa babal'ina isaa argattu oduu YouTube OMN subscribe gochuun odeeffannoo birootis akka daawwattan asumaan isin yaadachiifna.